Yooyaa harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti naadha qabu isin jenna. Odeeffannoo guyyaadhaan dhaqqaban qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Gara odeeffannoo keenyaatti osoo isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraa dhufaan turan affeerraa keenya. Injifannoowwan qabsoon uummata keenya argamsiiftee keessaa kan jalqaba sirna faawundaalaa gombisee lafti kan qonnaan bulaa taasisu ture. Qabeenyi uummata harkatti hafe tokkochi lafa waan ta'eef sun harka baanaan hiddaan waan buqqa'u jedhamee hubatameef gurguruu fi jijjiiruun dhoowwame. Lafti akka qabeenya biraatti kan bitamuu fi gurguramu yoo ta'e dureeyyiin mallaqa kuufatan qonnaan bulaa rakkataa irraa lafa bituun handaaratti gatuuf karaa waan saaquuf falli kun kaayame. Bu'uura heera mootummaa amma hojiirra jiruuttis kanuma. Labsiin dhiheenya kana manni maree ministeerota bilisiginnaa baase injifannoo waggoota 50 dura aarsaa guddaan argame kana kan haqudha. Heerri mootummaa lammiileen biyyattiitu lafa akka walitti hin gurgurre kan dhoowwe lafa taa'ee osoo jiru labsiin amma baasan kun taajiroonni biyya alaa akka dhufanii fi kaampaaniiwwan lafa bitatanii itti abboomuuf kan heeyyamudha. Akeekni labsii kanaa maali? Tokkoffaa qondaalonni mootummaa lafa magaalaa heeraa cabsuun gurguranii waan fixaniif amma immoo labsii kanaan fayyadamanii lafa qonnaan bulaa baadiyaa gurguruuf haala mijeeffachaa jiru. Walwaraansa waggoota darban gaggeessuuf biyyoota baha giddu galeessaa irraa mallaqa hedduu liqeeffachuun icciitii namuu beekudha. Gaafa liqeeffatan kana qabeenya uumamaa biyyattii qabdu kennuudhaan labsiin amma baasan waliigaltee icciitii godhamaa ture sanaaf uwwisuu seeraan kennuudha. Akka keessaa haasa'amaa jirutti lafti abbuu seeraa yookaan bishooftuu maqaa dirree xiyyaaraan uummatarraa saamuu fi kan gaarreen baalee qonnaan bultoonni naannoo reeraa irraa kaafaman jiran sun duruu kenname. Labsiin kun hojiirra oolaan uummanni qabeenya takkitti harkatti hafte ifatti saamamuun harka qullaa hafuu isaati. Kaleessa maqaa maastar pilaatiin lafa naannoo Finfinnee kutanii gurgurachuuf karoorri baafatame qabsoo uummataatiin fashalaa'e. Har'a immoo biyya guutuu gurgurachuudhaaf seerri qopheeffatan kunis fashalaa'uu qaba ni fashalaas jechuudhaan xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawaar Mohaammed barruutaan gara fuula feesbuukii isaatiin kaa'e. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa asumaan gara ergaa nama tokkotti isin dabarsina. Anaan boodarra kan walitti deebinu ta'a. Dirreen karaa nagahaa wanti jedhamu dimokiraasii wanti jedhamu no more in Ethiopia. Ani eenyu ani nugusaa jarana kana namni hin hubanne kana namni dubbiin hin galleef yoomiyyuu hin galuuf. Ismiin warra kaafaa'oo ka itti du'e achi irratti namtichaan dheekkumsa ni eegale warra kaafaa'oo karaa nagaatiin jedhee uummata keessa deemee akka gaariitti uummanni faana cambalaqaa ture jara akka godhu ni godhe. What kind of kaafaa'oo uummate dan kaafaa'oo kam na haasofte obboleessoo tokko ka isaa achi dhumate ajumannaa dhaabe kaafaa'oon kana ka jiru eenyu beektam Profeesar Mararaa Guddinaa waggaa eegee uummanni Oromoo oduma beeku waa gargaara because Mararaa Guddinaa nama jiruu isaa Baqqalee Garbas haa ta'u nama jarri kun lamaan namoota jiruu isaanii sagalee Oromooti waa'ee Oromoo irratti dulluuman. Oromoo nama oduma beeku maqaa kaafaa'ootiin Mararaa Guddinaa ala kana hodhufu gargaarsan godhaa fi jaarsi maallaqa fudhatee biyyatti ni gala. Bakka wanti inni godhu jiru socho'u just stay in home. Kana quba qabaadhu. Profeesar Mararaa Guddinaa every single year ala kana ni dhufa as Minnesota Ameerikaa ni dhufa Awurooppaa Jarman ni dhufa community Oromoo ni dhufa Oromoonni ni beekuni waan miidhama isaa Oromoof agama akka ni miidhame ni beeku. Profeesar Mararaa Guddinaa nama guddaa finna takka hin qabu haadha manaa hin qabu maatii hin qabu single akkanatti jiraata. Eenyuuf maqaa Oromootiif hidhamaa ture innis. Garuu yoo inni maqaa kaafaa'ooti ala kana dhufuuf kaafaa'oon akka diigamte akka badde akka uumaa hin qabne hin beekaa Oromoon garuu isaa insaan faccisu ala kana dhufu namni waa kenneefi jaarsi fudhatee biyyatti ni galaasaatti irratti jiru kana ni beekna. Kaafaa'ooti jedhamu maqaa durii yoo ta'e malee amma hin jiru kan akkasumatti qulqulluudhaan obboleessu. Abiy Ahmad yookaan Piippiin namni yookaan dhaaba jedhamee fokkasii itti gootee ammas ukkaamsitee eegaattu eenyu beekta? Ammas eegduudhaanu dhaabaa ofiin jedhee karaa nagaatiin biyya gale Daawid Ibsaa qofa akkana ayina qoraanyaa jetti jarri
akkanatti isa eega akka hafuuran baafan akka waa takkan dubban. Okay. KFO karaa sanii yoo xumurre mee Daawit Ibsaa waa dubbatee beekaa? Yoo dubbatee JEPPtiin alatti Daawit Ibsaa waa dubbatee saba keessa deemee erga galee karaa nagaatiin sabni isa beekaa aanaa takka waajjira qabaa godina takka deemee ummata haasofsiiseera viidiyoo takka natti agarsiifta. Mee KFO'tti dhiis KFO'n seenaa guddaa dalagee hin milkoofne cabee hin jiru amma KFO'n. Mee Daawit Ibsaa ABO ka ofiin jedhee karaa nagaatiin biyya gale kun Abiy Ahmad bobaa isaa jala kaawwatee akka hin sochoone hafuura akka hin baafanne godhee irra taa'e kana mee waan inni mee waan biraa Oromoo iyyuu godhu haa dhiisu. Bakkuma inni waajjira itti banatee guyyaa takka erguma galee iyyuu ganda godina aanaa idduma wiinaa hin ta'a bakkuma inni hawaasa walitti sassaabee amma waajjira keessa taa'ee waa haasa'uuniif hawaasa walitti qabanii haasa'uun garagara. Samii fardi isa ka waajjira irratti hin himin. Deebii ka onlaayinii irra waa poosti godhee haasa'uun isaa mitillee. Miilaan face to face hawaasa keessa deemee erga biyyattii sanii galee aanaa kam ganda kam keessatti Daawit Ibsaa yookaan ABO yookaan ofiin jedhu biyya gale kun ganda kam qabalee kam yookaan aanaa godina kam keessatti hawaasa walitti sassaabee haasa'e. Hin jiru takkaayyuu hin jiru. Maaf jennaan dhaabbii keessa jira jechuudha. Akka malee itti waan sodaatu. Abiy Ahmad nama TPLF jala guddate. ABO woboon ammoo eenyuun akka ta'e tolchee hiddarraa waan beekuuf isaan sanuu hedduu isaanii kolaasaa akka Tasfaa'uun Camadaa kolaasee jiruu isaa balleessee kaajjeessa Abiy Ahmad. He is the leader of INSA. Yeroo TPLF taasisan. ABO hiddarraa namni beeku Abiy Ahmad. Erga aangoo tana qaxxaamuraan ukkaamsee fudhatee booda halkanii guyyaa hirriba hirrabne caasaalee hooggantoota ABO kana akka gaffachuuf wanti inni taane jiru hamma tokko milkaa'e garuu milkiin isaa sun ammoo galma hin geenyeef egaa ofiis hin deemtu. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoo keenya guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaanne kanumaan goolabnee jira. Odeeffannoo keenyarraa akka waa hedduu hubatan abdii qabna. Odeeffannoo keenya biratiin hamma walitti deemnutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessan dhaamsa keenya waan hojiin turtaniif galatoomaa ulfaadha.